Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada qurxummii yookiin fiish yookiin asaa dalagu fedha. Asitti tumii habbaa takkatti nuusa gashiree soogidda qopheeffadhee isiin tana akkana qopheeffadhee jira. Gara abbaa 11ti. Wanni na barbaachisu soogidda maakaa tokkoof nuus qurxummii maakaa tokkoof nuus baaraata hindi maakaa tokkoof nuus tunis baaraan akka isiitti matka lama sedikit juga ini yakin juga koni di faisana bareechi suudha bishaan kasatak walitti dhufaa siidhan ittidha maalixaanii nyaana godhaftoon ta'e qurxummii kiyya keessa guurachuu jira. Hin argitan jedhee yaada. Sa'a tokko nuusa keessa tursiisa. Obboleeyyan kiyyaa basala kana qopheeffadhe bunni godha. Asitti rooza itti dalagadha. Rooza samaka bunni hin beektanii xiqqoo zayitii itti godha. Bunni naa ta'uu fedha. Kun obboleeyyan kiyyaa basali kiyya amma kana gube amma rooza itti godha. Kun rooza kiyyaas qopheeffadhe akkana gubanii maashaallah tabaarakallah akkanatti gubee jira naqee jira fiish wajjin dalagu eddaa qurxummii rooza magaala jechuudha akka mataama amma wanni na barbaachisu kana akkasitti naqadhee nafaana kunoo obboleeyyan kiyya amma bishaan itti naqachuu jira. Maashaallah tabaarakallah obboleeyyan kiyya maashaallah maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola wallah maashaallah samatti kun akkanatti amma dalagu jira obboleeyyan kiyya. Rosni kiyya kun akkana jaajana ta'e alhamdulillah. Amma zabaka kiyya na hafe شوي
obboleeyyan kiyya asitti dalagachuu jira. Kanan padagannya Masya Allah tabarakallah. Obboleeyyan kiyyaa kun rooza kiyya sakkanatti naqachuuf jira amma nyaachuuf guyyaan Jum'aa waan ta'eef hin argitan jedhee yaada. Samaka kiyyas qopheeffadheera. Asitti هذا منه مشاري لحظة بابا زوج ماما فضل بيجي ياكل شيلي شوية من رايزنا زيدي الصحن بابا مشاري بابا هذا هليل حطي 3 سمك خذي انت وحدة